Haati manaa ol galagaltee rafti yoo ta'e abbaan manaa gadi galagalee rafu miila walitti galagalchanii rafu. Isheen miira addaa qabdi, inni miira addaa qaba. Gaafa jennu miira adda addaa kun maal jechuudha? Jaallatamtootaa fi kabajamtoota qophii Victory Show kutaa lammaffaasaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa falaarri waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Guddaa isin jaallanna. Qophiin keenya Victory Show keessatti kutaa lammaffaasaa waa'ee gaa'elaa kutaa tokkoffaa keessatti seensarraa kaanee eega gaa'elaa maal jechuu akka ta'e namoonni illee gaa'ela eega akkamii akka kennan qabxiiwwan tokko tokko kaafne akkasumallee macaafa qulqulluu wajjin wal qabatee macaafni qulqulluun waa'ee gaa'elaa irratti maal jedha kan jedhu keessumaa seera uumamaa boqonnaa 1-2-3 giddu galeeffannee ilaallee turre. Kutaa lammaffaasaa kana keessatti barbaachisummaa gaa'elaa fi rakkoo gaa'ela keessaa kan jedhu wal wajjin ilaalla. Amma xumuraatti akka isin hordoftan abdii guddaan qaba. Ani qopheessaan qophii kanaa faarfataa Lalisaa Naggasuuf barreessaa kitaabaa kanan ta'e kutaa tokkoffaa keessattis dhageessanii turtanii turtii gaarii. Barbaachisummaa gaa'elaa. Gaa'elli ni barbaachisa moo hin barbaachisu? Namoonni tokko tokko jireenya isaanii keessatti dargaggoonni keessumaa si'a kana gaa'elli hin barbaachisu kan jedhutti kan amananii iddoo adda addaatti ni dhaga'a. Sababiin isaa maalirraa ka'uudhaan akkas jechuu danda'an yoo jenne rakkoowwan gaa'ela keessatti mudatan waa baay'ee waan arganiif sanarraa ka'uudhaan gaa'elli hin barbaachisu, barbaachisummaa hin qabu. Kanaaf fuudhuun nan barbaachisu kan jedhan, kanaaf heerumuun nan barbaachisu kan jedhan, kanarraa kan ka'e immoo iddoo adda addaatti adeeman kan sagaagalan. Wanti hin barbaachifne fedhii isaanii kan baafatanii hedduun ni jiru. Garuu gaa'elli akka macaafni qulqulluu jedhutti barbaachisummaa guddaaf olaanaa ni qaba. Barbaachisummaa gaa'elaa kanaa kan nu hubachiisu gabaabumatti yoo ilaalle gaa'elli akka barbaachisu kan nu hubachiisu Waaqayyoo waan barbaachisu uumee nama Addaamiin yookiin dhiira erga uumee booddee dubartiis isaaf kennu isaati. Kun barbaachisummaa isaatti nu amansiisaa jechuudha. Waan barbaachisuuf kan hunda godhe waan hin barbaachifne Waaqayyo tokkollee hin uumne. Wanta barbaachifne addunyaa kanarratti waan uume tokkollee hin qabu Waaqayyo. Kanaaf gaa'elli ni barbaachisa. Eeguudhaaf ni barbaachisa. Maaliif waan Waaqayyo addunyaa kanarratti hojjete. Seera uumamaa boqonnaa 3 keessatti akka isaan eeganiif, akka isaan kunuunsaniif, akka isaan tiksaniif wanti hin barbaachifne kutaa isaanii sana keessa akka isaan hin seensiniif gara addunyaa kanaatti akka isaan hin finnee fi itti gaafatamummaa responsibiliitiidhaan paartii isaa jalatti kan inni hundeeffate gaa'elaan namadha Waaqayyo. Kanaaf gaa'elli hin barbaachisa. Addunyaa kana haala qilleensa ishee kan to'achuu danda'u, baalaansii ishee eeguu kan danda'u, fayyummaa ishee eeguu kan danda'u namadha. Namni kun immoo maal keessaa dhufe yoo jenne gaa'ela keessaan argama. Kanaaf gaa'elli hin barbaachisa. Garuu toora isaa kan eeggate, sarara isaa kan eeggate, Waaqayyotti kan ta'u, barbaachisummaa isaatti kan amanamee ta'uu qabaata. Kanaaf barbaachisummaa gaa'elaa akka kanaatti ilaallee rakkoo gaa'ela keessa jiru maal akka ta'e tokko tokkoon wal wajjin ilaalla. Rakkoo gaa'ela keessa jiru maalidha jedhee utuu sin gaafadheeti wantoota adda addaa tarreessuu dandeessu. Isuma sin beektanii fi wantoota tokko tokko itti daballee waliin ilaalaa deemu. Rakkoon gaa'ela keessa jiru rakkoowwan baay'ee ulfaatuu fi baay'ee sodaachisoo, baay'ee suukkanneessoo ta'anidha. Isaan keessaas tokko jenne yookaan gaa'ela keessatti yeroo baay'ee kan mul'atu warri haadha manaaf abbaa manaadha. Baadiyyaatti isaa ta'u magaalaa keessatti yeroo hundaa mana tokko tokko yoo fudhannee warri walii jisiisaa bulu, wacaa bulu. Ollaan isaanii sababii isaan walii jisiisan warri banii fi boqonnaa hin argatu. Arras booris jaarsummaa isaaniirra walee bulaa jechuudha. Kanaaf rakkoon jiru rakkoowwan kaasnu keessaatti rakkoon jiru inni tokko warri haadha manaaf abbaa manaa. Warri burraan kan keelloo wal ajjeesuun ni jira. Abbaan manaa haadha manaa ajjeesuun dhiitee yookiin waa tokko godhee dhukkuba adda addaatti wal saaxilu. Boorimmoo mana yaalaa yookiin immoo bakka buufata fayyaa geessuudhaan ammas qabeenya isaanii qisaasessuun rakkoo kanatu jira. Rakkoo gaa'ela keessa jiru keessaa inni kun isa tokkodha. Lammaffaa irratti rakkoon gaa'ela keessa jiru of ajjeesuu, wal ajjeesuu, qoricha wal nyaachisuu haadha manaaf abbaa manaa. Kun bakka adda addaatti irra deddeebiidhaan kan mul'atu kitaabota adda addaa qorannoo adda addaatiin kan mirkaneessanii of ajjeesuu. Namoonni tokko tokko haati manaa of ajjeestee isheen bultee argama. Iddoo tokko tokkotti immoo abbaan manaa kan of ajjeesee bulee argama. Iddoo tokko tokkotti immoo kan duraan dhukkuba hin qabne waa tokko hin qabne kaleessa nagaama oolee bahee galee halkan immoo abaluu du'ee buli, abaluu immoo duutee bultee kan jedhamu dhaga'ama. Kun immoo maaliif jedhamee gaafa qoratamu
of ajjeeste yookiin immoo of ajjeese qoricha nyaatte yookiin qoricha nyaate kan jedhamu ibsaa qabate kan jedhamu dhaga'ama. Kun maaliif yoo jenne gaa'ela keessatti maaliif mul'ata yoo jenne sababa mataa isaa danda'e qaba. Kutaa sattaanu keessatti ilaaluu dandeenya sababa kanaa kan ta'uu danda'e jechuudha. Kanaaf gaa'ela keessa rakkoon jiru of ajjeesuu, wal ajjeesuu, qoricha wal nyaachisuu kun ni jira. Kana malee sadaffaa irratti rakkoon gaa'ela keessa jiru walooduu haadha manaaf abbaa manaa. Sila qaama tokko ta'anii walitti dhufanii wajjin jireenya erga eegalan ijoollee illee wajjin erga godhataniiti adeemsa keessaa darban fuula walitti jijjiirratu. Amala walitti jijjiirratu. Waloodu jecha ooduu jedhu kana siniif gala jedhee yaada. Waloodu jechuun fuula walitti guuruu, keessummaa walitti ta'uu kana jechuudha. Garuu haadha manaaf abbaan manaa erga tokko ta'anii isaan foon tokko jenneera waan ta'eef macaafa qulqulluus akkasitti ni dubbata waan ta'eef walooduun hin barbaachisu. Rakkoon gaa'ela keessa jiru tokko rakkoo walooduu kana. Kanaafuu waloodan kana daa'imni isaan gidduudhaatii teessee dhaggeeffatu, teessee isaan ilaaltu sunillee sammuu ishee keessatti wanta adda addaatu itti dhaga'ama. Fiilingii yookiin miira garaa garaatti itti dhaga'ama. Miidhama saayikootti itti dhufaa jechuudha. Yoon barattes dhimma adda addaa irratti rakkoo adda addaa geessisa kun jechuudha. Rakkoo inni geessisu miidhaan qaqqabsiisu kutaa sattaanu keessatti itti fufnee ni ilaalla. Rakkoon gaa'ela keessa jiru inni kan biraan dugda walitti gatanii rafu. Yookiin immoo bakka adda addaa dhaqanii rafu. Isheen kutaa biraa keessa dhaqee rafti, inni kutaa biraa keessa dhaqee rafa. Yookiin isheen siree gadhiisee fi dhaqee iddoo biraa rafa. Yookiin immoo isa siree gadhiisee fi iddoo biraa dhaqee rafa. Kun rakkoo gaa'ela keessa jirudha. Gonkumaa iyyuu gaa'ela keessatti kun matumayyuu kan hin barbaachifnedha. Iftoominaan wanta jiru waan isaan hin barbaachisu hundumaa ta'anii wajjin haasa'anii furachuu kan qabanidha gaa'ela jechuun. Hojii gareeti waan ta'eef gaa'ela jechuun tokko ta'anii wajjin jiraachuudha. Wajjin hafuudha, wajjin mari'achuu, wajjin bahanii galuudha. Wal duraa duuba deemuu osoo hin taane wal cinaa deemu akkuma wal cinaa ciisan sana. Fakkeenyaaf gaa'ela keessatti haati manaa ol galagaltee rafti yoo ta'e abbaan manaa gadi galagalee rafu miila walitti galagalchanii rafan gonkumayyuu na eeyyamamu kun. Kanaaf rakkoon gaa'ela keessa jiru dugda walitti gatanii rafu, dugda walitti gatanii adeemu kun gaa'ela keessatti kan mul'atu. Barbaachisummaa kan hin qabne maaltu rakkoo kana fiduu danda'e itti fufnee ni ilaalla isa kana. Kan biraan rakkoon gaa'ela keessa jiru yaadaan gargar ba'uun jiraachuu. Yaadaan gargar ba'uun jiraachuu. Mana tokko keessa jiru maqaan isaanii tokkotti waamameera garuu yaadaan gargar ba'an adeemu. Waan inni jedhetti ishee waliin galtu waan isheen jettetti immoo inni waliin galu. Yaadaan wal faallaa gargar ba'anii deemu jechuudha. Kun wanta hin barbaachifne. Miidhaa guddaa kan qaqqabsiisu. Rakkoon gaa'ela keessa jiru inni kan biraanii yaadaan gargar ba'uu jiraachuu qofatu hin taane kaayyoo ejjennoo abjuuf mul'ata faallaa qabaachuudha. Kaayyoo isaanii faallaa. Isheen kaayyoo biraa qabdi. Kanaaf dhimma baajataa irratti illee faallaa. Kaayyoo adda addaa waan qabaniif immoo kaayyoo isaaniif ejjennoo adda addaa qabu. Ejjennoo adda addaa qabaachuu bira darbanii immoo mul'ata adda addaa qabu. Mul'ata tokko hin qaban. Kanaafi wanti faallaa kun immoo wanti inni uumu wal dhabdee adda addaa wal dhabdee sun immoo miidhaa garaa garaa uumu. Kana malee rakkoon gaa'ela keessa jiru miira garaa garaa qabaachuudha. Miira garaa garaa qabaachuu, miira waliin hubannu. Miira garaa garaa gaafa jennu wantoota adda addaa ilaaluu ni dandeenya. Rakkoo kanaaf sababa kan ta'e keessatti ilaalla. Miira garaa garaa qabaachuu jechuun maal jechuu akka ta'e. Isheen miira addaa qabdi, inni miira addaa qaba. Gaafa jennu miira adda addaa kun maal jechuudha? Yeroo wajjin ciisan yookiin wajjin rafan wal quunnamtii saalaa yeroo geggeessan jechuu moo yaadaan jiruuf jireenya keessatti jechuu moo maal jechuu akka ta'e achi keessatti wal wajjin ilaalla. Miidhaan geggeessu keessatti wajjin ilaalla. Kana qofatu hin taane rakkoon gaa'ela keessa jiru inni kan biraan walitti quba qabu. Walitti quba qabu. Inni isheetti quba qaba. Iddoo riyyaasaa dhaqee waa'ee ishee haasa'a. Haadha manaa koo annan gubadhe waan wanta ta'uu hin dhabe dubartii kana rabbuma natti fuudhe waan manarra buusee wallaalee tonkolummaa ishee yookiin immoo hanqina ishee hir'ina ishee haasa'a malee cimina ishee haasa'a gonkumayyuu. Isheenis iddoo hiriyaa ishee deemtee ila namicha dalgifamaa kanaatti qubatti qabdi. Hir'ina isaa haasofti, hir'ina isaa lakkoofti. Garuu isaaniif hin galle malee hiikni sirriin gaa'elaa kutaa darbe keessatti kan ilaalle kutaa jalqabaa tokkoffaa keessatti kan ilaalle isaan tokko irree dhuunfaa isaanii jijjiirameera. Irrina isaa jechuun irrina isheeti. Irrina ishee jechuun immoo irrina isaati. Akka kanaatti hubachuu dhabuurraan kan ka'e quba walitti qabu. Quba walitti qabuun rakkoo gaa'ela keessa jirudha.
eessallee yoo dhaqanii namni isaa gale namni waa'ee isaa hubatee eenyummaa isaa hubatee hanqina isaa inaasaatu hanqina isaa yoo beekeyyuu hanqina isaa beeka garuu hanqina isaa himatu hanqina isaa naasaatu hanqina isaa irraa barata irrina isaa irraa barata irrina isaa jechuun irrina ishee jechuun irrina isaa silaa qaama tokko turan jechuudha. Kanaaf rakkoon gaa'ela keessa jiru quba walitti qabu walammeessu waladheessuudha. Qaamni isaan dhaqanii irrina isaanii sana walitti haasaatan isheen dhattee irrina abbaa manaa ishee ittiin tusanii jabina isaa caalaa irrina isaa ittiin tusanii faallaa hin jetan hin tuffatu. Namoota gadhee kan jaroota gadhee kanaa fakkeenya gadhee godhatu. Dubartiin gamni cimina abbaa manaa ishee haasofti yeroo baay'ee hin jijji abbaa manaa ishee. Abbaan manaa gamnis haadha manaa isaanii jijji. Maaliif kanaan irrina walii duuchanii gara ciminaatti jijjiirrachuu waan danda'aniif isaan kun namoota ogeeyyii. Kanaaf rakkoon gaa'ela keessa jiru isaan kanadha. Kana malee rakkoon gaa'ela keessa jiru shinni kan biraan salgeffaanii karaa baduudha. Karaa baduu biyya keenya keessattis biyyoota adda addaa keessattis kan mul'atu namoonni tokko gaa'ela godhatanii isa dhiyaati manaa babaluu gaafa jedhanii maal isheen immoo amma baddee kan jedhu dhagaa. Isa dhaqe abbaan manaa dabaluu gaafa jedhamee qoratamu yookiin wallaan bareekee gaafatu badee bulee maaltu akka isaan badan isaan taasise baduudhaaf maaltu sababa isaaniif ta'e kan jedhu gaaffii namatti kaasa. Sababa mataa isaa danda'e ni qabaata jechuudha. Sila karaa baduudhaaf walitti dhufanii no wajjin jiraachuudhaaf. Gaa'ela jechuun immoo walitti dhufanii wajjin hafuudha. Kan gargar isaan baasu du'a malee dulluma miti. Namoonni tokko amma dullumaatti amma du'aatti dulluma keessa galchuun hin barbaachisu amma du'aatti. Du'a malee wanti haadha manaaf abbaa manaa gargar baasu hin jiru. Addaamiif yoo aanii gaafa jeennata sana keessaa ba'anii yoo fudhatan badan malee garaagaraan badu. Qullaa isaaniitiif wajjumaan suphatan irrina isaaniitiif wajjumaan suphatan malee jechuun waan isaan barbaachisu qaama isaanii shaffanachuudhaaf da'achuudhaaf waan isaanii galu godhachuudhaaf wajjumaan hojjetan hojii gareeti waan ta'eef jechuudha. Malee karaan banu. Gaa'ela jechuun hanga dhumaatti wajjin turuudha wajjin hafuudha. Wajjin hafanii wajjin turanii kan gargar isaan baase Addaamis Yohaanis gargar kan isaan baase du'aadha malee dulluma miti. Kanaaf rakkoon gaa'ela keessa jiru maali yoo jennee tokko karaa baduudha. Shinni kan biraan sokkaa dhaquu haadha manaati. Sokkaa dhaquu haadha manaa keessumaa baadiyyaa keessatti kan mul'atu abbaan manaa galgala reebaa gaafa bulu. Tarii balleessitee haa ta'u, dogoggortee haa ta'u, tarii beekaa haa ta'u. Wal caqaacaqaa wal aarsaa gaafa bulan har'as booris kanarra gaafa bulanii gaafa ishee gamu sokkaadhaatti. Sokkaa jechuun beekaansaa gara maatii isheetti sokkoo jechuudha. Oomishaa xiqqoo farqaa qabdatee ooyishee gadi fudhattee yookiin immoo dhiistee sokkaadhaatti abbaa irratti gattee abbaa mucaa irratti gattee sokkiti. Sira sokkaa keessatti immoo inni dhaqeetii jaarsummaa kaa'ee fudhatee dhufa. Walitti araaramanii tasgabbaa'anii rakkoo ishee namni ishee hubatee rakkoo isaas namni isaaf hubatee rakkoo sana of gidduudhaa baasanii dhufu. Kana kan geessise maal irraa booris sokkaa dhaquu kana kan geessise maal keessumaa yeroo duriitti kun irra deddeebiidhaan kan mul'atudha biyya keenya keessatti. Maal rakkoo kana geessise yoo jenne rakkoo cimaatu jira. Kun hin barbaachisaa amma irraa boorii karaarra marmaartu innis jaarsummaa jedhee marmaaru amma nama joorsan jaarsummaa jedhan nama joorsan sana utuu gattaanii hojii hojjetanii. Utuu waan gaarii tokko hojjetanii dinagdee isaanii fooyyeffatu turan fayyaa isaanii ittiin tikfatu turan. Kanaaf rakkoon gaa'ela keessa jiru kun lafaarratti sokkaa dhaqu. Inni kan biraan ijumma garaagaraatiif saaxilamuurraan kan ka'e gara karaatti ba'anii namoota adda addaa mandara deemanii kadhachuu waan uffatan waan dhabaniif waan nyaatan waan dhabaniif taa'imni rakkattee beeloftee harkatti duubuu keenyaan dhukkubsannaan karaatti ba'anii walii gadi deeman jooranii kadhachuu. Kana kan godhe maal yoo jenne rakkoon ta'ee rakkoo mataa isaanii qaba. Hojjechuu dadhabanii rakkoo ta'e ni qabu. Rakkoo sana sababa ta'uu kan danda'e maal kan jedhu kutaa itti aanu keessatti ni ilaalla. Inni kan biraa rakkoon gaa'ela keessa jiru waliiguu haadha manaaf abbaa manaadha. Kun irra deddeebiidhaan see kana baay'ee mul'achaa kan jirudha. Keessumaa magaalaa gurguddaa keessa yoo dhaqxan yeroo ta'e akkas jedhe barataa yuunivarsiitii Jimmaa kan ture bara 2009 yuunivarsiitii Jimmaa kan deeme yuunivarsiitiin sun qorannoodhaaf dhimma gaa'elaa irratti yuunivarsiitii keessa gara magaalaatti barattoota bobbaasee ture.
nama qorannoo gaggeessanatu natti magaalaa kanarra deemneeti observation yookiin daawwannaa gaggeessina turre mana manarra deemnee maatii namaa ala jiruuf jireenya kana daawwanna turreedhe namoonni baay'een jiranii abbaa manaa kan hin qabne dubartoota mana qabu makiinaa qabu fataadhaan kan jiraatanii garuu abbaa manaa kan hin qabnedha. Maaliif jennee gaafa gaafannu rakkoon walii karaan adda adda baane jedhu baay'inaan magaalaa gurguddaa keessatti illee kun ni mul'ata. Maa inni sababa ta'uu kan danda'e kan jedhu rakkoon ta'e ni jira. Rakkoon walii kaadha manaaf abbaa manaa kun ni jira. Gaafa haati manaaf abbaa manaa walii kanii daa'imman akkam ta'u kan jedhu miidhaan qaqqabsiisus ni ilaala. Rakkoon gaa'ela keessa jiru walii kaa haadha manaaf abbaa manaa akka macaafa qulqulluutti walii kun ni eeyyamamaa yoo jennu hin eeyyamamu. Akkamitti eeyyamamaa yoo jiraate immoo yoo jenne ni jira. Kanaaf kun rakkoo jiru. Inni itti aanu badiiti ijoolleedha. Ijoolleen karaa kaan magaalaatti kaan baadiyyaa keessa hin badu. Mucaan abaluu sadaqe hin badi. Baduu sanaaf kan isa saaxile maayin rakkoo maaltu jira gaa'ela sana keessa. Mucaan sun akka badu kan taasise maayin waan barbaachisu argatee quufee bade moo waan barbaachisu dhabee gorsa barbaachisu argatee moo gorsa barbaachisu dhabee bade mucaan sun kan jedhu gaaffiidha. Kanaaf wantoota sanallee ni ilaalla. Inni kan biraanii ijoollummaa mana dhaabuu ijoollummaadhaan gaa'ela ijaarrachuu. Inni dhiirri ijoollummaadhaan gaa'ela gaafa dhaabbatu maaliif gaa'ela dhaabbate jedhamee qoratamuu ni qabu. Yookiin immoo isheen gaafa ijoollummaadhaan heerumte maaliif ijoollummaadhaan heerumte rakkoon kana taasise maaliidha. Rakkoon ta'e ni jira. Haatiif abbaan isaanii gaa'elli maatii isaanii keessa jiru sun rakkoo qabaachuu mul'isa. Utuu yaada isaanii hin bishaatiin tu ga'umsa hin godhatiin tu waa'ee gaa'elaa hin hubatiin gaafa gaa'elatti seenanii gaa'elli isaan sanas dhufee naannee jeeqamaa ta'aa jechuudha. Kanaaf ijoollummaadhaan mana dhaabbachuu inni kun rakkoo gaa'ela keessa jiru. Inni kan biraan gudeeddii shamarran gudeeddiidhaaf saaxilamuu inni kunis rakkoo gaa'ela keessa jirudha. Kana qofatu hin taane dabalataan fuudhuu abbaa manaa haadha manaa tokko irratti dabalataan fuudhuu. Eessatti eeyyamameeti maalitti eeyyamameeti maal dhabeetti dabalataan fuudhu. Maa inni sababa ta'uu kan danda'e dabalataan fuudhuusaaf kan jedhu rakkoo cimaatu jira jechuudha. Rakkoo gaa'ela keessa jiru keessaa dabalataan fuudhu kun wal dhabdee cimaa kan taasisu miidhaa cimaa kan geessisu gaa'ela keessatti. Inni kan biraan jalaa baanii kan biraatti heerumuu. Dubartoonni tokko utuma abbaa manaa isaanii jala jiranii dhiisanii baanii kan biraatti heerumu. Sokko jechuudha dhiisanii boqu. Kun iddoo adda addaatti baay'ee irra deddeebiidhaan kan mul'atudha. Maa inni akka isheen isa jalaa baatee kan biraatti heerumtu kan taasise maa inni kan jiru sababa mataa isaa danda'e ni qaba. Kun rakkoo gaa'ela keessa jirudha. Rakkoon gaa'ela keessa jiru inni kan biraanii dhoksaadhaan sagaagaludha. Abbaan manaas dhoksaadhaan dhaqee sagaagala. Haati manaas dhoksaadhaan dhaqee sagaagala. Lamaan isaaniiyyuu wal quba hin qaban wal dhoksaniitti wal dhoksu. Garuu Waaqayyo beekaa isaa wajjin sagaagalan sunis beekaa ofii isaanis beeku. Kun maatii isaanii irratti rakkoo geessisa. Kun rakkoo gaa'ela keessa jirudha. Icciitiin kun deemee gaafa dhaqee baramu miidhaa gurguddaa ni qabaata. Miidhaan ni qabaatu itti fufnee ni ilaalla. Inni kan biraan dhibee daa'immaniiti. Daa'imman yeroo garaa garaatti maatii keessatti dhalatan keessatti dhibee adda addaatiif saaxilamu. Dhibee laamsheena wantoota adda addaatiif rakkoo sammuullee ni jiraata. Kana kan isaan taasisu maalinni maatiin sun haatiif abbaan isaanii waan isaanii daa'ima sanaaf barbaachisu guutuu dhabuurraan kan ka'e moo yaada isaanii barbaachisu dhiyeessuu dhabuurraan kan ka'e maal kan jedhu ni jiraata. Rakkoon gaa'ela keessa jiru dhibee daa'immaniiti. Inni kan biraan hin fuudhiin yookiin immoo hin heerumina fuudhaaf murteeffachuu namootaati. Inni kunillee ni jiraata. Maatii keessa waan gaarii tokko argaa yoo hin guddanne daa'imni gaafa guddatanii ani booris akkasiin ta'a waan ta'eef fuudhuun na barbaachisu heerumuun na barbaachisu jechuudhaan murteeffachuun ni jiraata jechuudha. Namoonni adda addaa kanarraan kan ka'e murtoo akkasii ni qabaatu. Inni kan biraan rakkoon gaa'ela keessa jiru wajjin ciisuu obbolaanii inni kunillee baay'inaan kan mul'atudha. Darbee iddoo adda addaatti ni mul'ata. Kun akkamitti yoo jenne haati manaaf abbaa manaa ta'anii walitti dhufanii erga ijoollee godhatanii haati manaa jalaa baatee kan biraatti gaafa heerumtu. Inni immoo dhaqee kan biraa gaafa fuudhu naanna'ee ijoollonni immoo rakkoo dinagdee rakkoo sammuurraan kan ka'e gaafa bakka adda addaatti badanii naanna'anii akka tasaa gaafa walitti dhufanii wal jaallatu. Wal jaallachuurraan kan ka'e
qomoo isaanii achi dhufa isaanii waan hin beekne biyyi inni keessatti guddate isheen keessatti guddatte biyya adda addaa waan ta'eef akka tasaa gaafa walitti dhufan hojii adda addaatii fi guddata walitti dhufanii wajjin cisu wal fuudhuun illee ni jira. Kun qabatamaadhaan yeroo adda addaatti waan mudataa ture. Rakkoon kun rakkoo gaa'ela keessa jiru garuu ta'uu kan hin qabne. Inni kan biraani arraa boorii seera fuuldura wal dhaabu haadha manaa abbaa manaa. Arras booris seera fuuldura abbaa murtii fuuldura dhimma isaaniitiif wal caqaacaqaa wal lolaa wal qochosaa arraa boorii ajandaa mana seeraa baay'inaanii waa'ee sanaa ta'uu kun waanta barbaachifnedha. Rakkoo gaa'ela keessa jirudha. Kana qofatu hin taane bittinnaa'uu yookiin qoodamuu qabeenyaa. Bittinnaa'uu yookiin qoodamuu qabeenyaa inni kunillee rakkoo gaa'ela keessa jirudha. Rakkoo gaa'ela keessa jiru fi barbaachisummaa gaa'elaa kan jedhu akka kanaatti wal wajjin ilaalleera. Kun kutaa lammaffaa dhimma gaa'elaa irratti nuyi wal faana ilaalledha. Dhaggeeffattoota kabajamtoota qophii Victory Show baay'ee sin jaallanna. Baay'ee turtii bareedaa wal wajjin taasisneerra. Gamanumaanii kutaa ittaanu qabannee isiniif dhiyaanna. Kutaa sadaffaa irratti illee sirnaan akka hordoftan sagantaa keenya utuu hin dagatiin Alexoo Tuubii irratti guyyaa kamisaa sa'aatii 3 irraa kaasee itti fufee daqiiqaa murtaa'eef kan jiru kana akka nuuf daawwattanii fayyadamtoota barnoota kanaallee akka taatan isin affeerra. Yaadaaf qeeqa garaagaraa yoo qabaattan immoo fuula iskiriinii kanarraa kan mul'atuuni karaa lakkoofsa bilbila keenya, karaa feesbuukii keenya, karaa teelegiraamii fi wantoota adda addaa kontaaktii nu gochuudhaan nu tumsuu, nu jajjabeessuu, qeeqa jiru hundumaa nuuf kennuu dandeessu. Gamanumaan ogeessa kaameraa keenya Abiroo Gaabiraamii galatoomii jecha akkasuma laayitimaanii keenya Isaayyaas baay'ee galatoomii jenna. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa.